السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردفتو تزارع انترتيمنتي نجيني كي لقيني بقارن كتيبة هيك اللي نسكي سنة النوي بكجرتني اسم براغو هربايد توري ولتدي بين اتفاقاتي. هردفتو تزارع انترتيمنتي تبهنا فيديو باي هجتو سنتوري فيديو أدان كتي توري سبب مالي تفاقا أدان كتي ياو اسني إبسون دندو إن بيتا وان تيفي إن شاء الله أما يورب براتاتي ولتدي بني جرا فيانكي أكا غاريدا إسنا كم جرتني نجا كيساني أن نجا كوتا الحمد لله قلت ربي قلن ربي نهاجو جال لا فك بجال أنا سنيف كو قد لا يسهم من هنجر أمني جايس كم جرتن باي سيادة وردفتو تدارا انترتيمنتي رقما دايركتور زارا انترتيمنتي بكيسني بوسوك أبا بيكوس ساعات يعني نجر نامني توكو إسن هوغانوك أبا وامن دافو ولتدي بنجرا هرمو فيديو هر هوجدو كان رتكو مثلا راتوري ديبي وان هدونا متي توري توكو وان هدونا مبونس وان اتغمدي توكو اسن تغرسيسو بربادا مالينيني مچا سبونا اورومو توكو سبونا چيما علم اورومو أسرت نمني هدوني فول ميدياتي في غير يوتيوبيتين اللي فيديو يسادا وچا تورتني نتفكاتي يا نمني هدونا كارغي ابديك ابا مچچي يجولي اوروموتي موتمان ابي موتمان غبروم ستاني نجلاهيده مچاخنا باي دينكسي فدي هدونتي تولي هدو نما كان كونفيدنسي قبو اورومو نموتا كان قبدي نما برو هغري اوروموتي بيا بولچوفو دندتي قبو قرو كان غوتا كان غوتو مايسا باي دينكسي فدي maybe akan dinkisi fadde kanatti namni hedduun dinkisi fata jedhe yaada gosuma isa heddu akkamite akka dinkisi fadde I don't know isinis akan dinkisi faddetti dinkisi fachuu dandeessanii eenyu akka ta'e walumaan deemnee dhageeffannaa mucaa sabboona baay'ee sabboona ta'e tokko sabboonumti qofa osoo hin taane mucaa goota ta'e tokko akan dinkisi fadde kana isinis dinkisi fachuu dandeessanii Edoni dhaloota isaa ilma shawaati bakkitti guddate baale amantii isaa dura kiristaana ture kiristaana irraa gara musliimaa dhufe yaa haalli jireenya isaa akkam akka daddarbes baay'ee namatti tola story isaa Zara Entertainment irratti kaleessa haadha manaa isaa wajjin dubbannee turre natti fakkaate so ummata kiyya viidiyocha mucaa isin daawwachiisaa maal jettee inni sodaachi moo injiramani safatordo injira hanga jaarti saalle rafroddutti geerayyu kemato kolle haadha ijoollee saalle irraa qabee obaledin waan baay'ee waliin geenye kiyya baledin garuu inni dhumarratti ishi kalaan booda kaan keessa maaltu digalchire kam waan biraa keessa maaltu digalchire waan biraa kam keessa galere kanuma bichaadhaati wanni an warruma abbaa kiyya tuqe malee warra baatee gatee bineensa nyaachise guyyaa 19 awwaala abbaa kiyya tuweeto guyyaa 10 caakatti gataniiti bineensi nyaatee mataa qofaan beekamee achi du'eellee erga du'eellee bineensa nyaate warra baatee caakatti gatesanis akkuma ajjeesanitti hin fudhadhaa jarri fira tokko walitti gizee baay'ee jaraanillee falmiin kiyya jaraanis walitti hagamtu baay'ee isaanii namoonni sun gosa amaaraa hunda kana hagamina baay'inaan jechuun baay'inaan isaan gaa gosa tokko jechuun ati namni biyya san keessa jiru namni amaaraa ta'e guutunu namni saba amaaraa ta'e garuma namtichaati namni saba oromoo ta'e immoo gara kiyya kool magara waan tilmaamtu baay'inaan meeqa hin taa'etti namni tarkamirra jechuun waan tilmaamamuuti waan biyyatti keessa jiru malee biyya walumaan qabna fakkeenya magaalaa kana keessa nama amaaraa jiru murteessuu hin danda'amu meeqa ajjeeste magaalaa isaan keessa magaalatti nama shan isa jalqabaa abbaa koo qottoodhaan ajjeese anis gajaraadhaan ajjeese isa kilaashii baatee katamaa keessa deemuun argadde achiin dhaheen kufee kilaashiillee fudhannee hin deemu inni sin du'e gabsan meeshaa akka qabdaayyuu hin qabu baangaalchaan qaba billaa guddaa kana hin qabu eessa jechuudha beenyarra ismaanin haana irratti dhahee achumaan dhahee kuffisee hin deeme
Egaa rukuttee too dhiistee yoo namni si booda si barbaadu injiru yu inni ergasii ilma eessuma kiyyaala jalaa jechisee malee. Gurbatti takka meeshaa deebis. Isaan illee namni situ injiru isuman na hordofa malee mootummaan baay'ee na hordofne gideessan. Garuu inni na dhiisaan jiru ture. Inni ergasii ilma San tokkicha waraabee isa waraabee barfattaanis. Eessuma mul'ata godhu mul'ata. Jalaa jechisiise. Isa di'ee hojjetaa mootummaa. Mucaa hojjetaa mootummaa ta'e namtichi nama badaadha. Nama baratee fi humna baratee fi nama hojjetaa ho'i nama nagahaa jechisiisa nama sammuu qabu jechuudha. Gabareen tokko. Ollaa isaatu jiran firoottan kiyyaan tokko. Achi deemee isa fagoo jiru isa di'ee hojjetu tokko waa'ee lafaa irratti. Waa'ee lafaa hojjeta mucaan. Isa nama na jechisiise na jala. Bilbileet ani gaa obboleessa malee nama biraan ajjeesne iyyuu jala yeroo san. Dura. Gurbaa hojjetaa waa'ee lafaa hojjetu sana jechisiiseet natti bilbile. Kunoo eegalee gaa hojii hoonaan jedhe. Namtichi. Eegaltee cal jiriitu madaale amma min fixa warra keenaan jedhe. Awoo rabbitti beeka. Kanaafis sifis rabbitu dhaabbate duraanis cubbuu kana ka eegale si anis hangan gaafa dhuutti hojiin si goradhaan jedheet. Achumaanis jalqabee ergasii namoonni gurbaa shiftaa wayii Goojjaamii bitee natti erge. Gurbaan sun achi hin dhufe. Dhufee hiriyaa taanuu wajjin hojjannaa. Goojjaamis fudhadheen deema atis as giseen dhufee naa boqonnaa naa taataa. Hiriyaa taanu anis nama kan miidhamee obboleessa kiyya na jala ajjeesanii naan jedhe. Lakkaa isa taa'ee erge isa namticha abbaa kiyya ajjeese kanatti erge. Ani immoo bakka sanitti gowwomee ishii jedheeni garuu shakkiillee keessa kiyya shakkii ni qaba ishee osoo hin taa'u dhufee halkan Addis Ababaa jira mucaan. Torban tokko akkasitti wajjin haasofnee kaardis na ergasii dhufee yeroo dhufu meeshaa waraanaa kamiyyuu hin qabu waliin deemnee fudhanna naan jedhe isheedheeni yeroo dhufu shugguxii qabanii. Shugguxii amma nageelletti qabamte san. Akkanuma na bira ga'ee akkam jirtaa jedhee daf natti godhe. Goonan as keessa baate harka kiyyaa fi kana gidduu asuma. Labilab gooteetuma asiin uffata kiyya dhooftee inni dhukaasee yeroo asiin baatu anis dhukaasu nan asuma andaan. Chumatu achi shugguxii san irraa fudhadhee bilbila isaa irraa fudhadheen deeme. Bilbila isaa fuudhee tarkaanfii lama hin deemne taayyeen kun naa bilbile har'as ka abbaa kiyya ajjeesuun. Qannaa handee naan jedhe. Qannaa handee jechuun milkooftee jechuudha beektaa. Bilbila isaa tarasii bilbile. Waan inni ajjeesitti fakkaateet hello qannaa handee jedhe. Milkooftee jedhe waan handuu itti fakkaateera. Aboo waan har'as hin duune hin jiraati. Cufadhu mucaa kan kee ka ergite awwaaladhu bakka akkanaatti sii kufeeraan jedheen. Jedhe cufe. Achi namicha sana achi fuudhanii awwaalanii isa sanaa achi firan qabu nama hin qabu bitamee dhufee miti. Ergasii na abbaatti wallaalee mootummaan bilbilee olii barbaachisee Goojjam ta'uusaa beekame. Dhageenya irratti sirriidha. Goojjam ta'uusaa beekame. Tokkoon hiriyaan kee yeroo baay'ee wajjin deemaa turan si biraa du'e hidhannoo wadhaan hin jiru. Inni ka du'e ani hin jiru yeroo san inni naannoo du'e. Xiyyiitillee si qabu hawaasa wajjin gaafadha. Xiyyiitis hin dha'u jedhan. Laslagee waan tokko lafaa fitu. Jechuun siimuu kana gabaabumatti dhiisi. Yaada dhuguun guraati dhiisi. Namni ka jaartii koositti bara. Waan takka waan akkasiin jiru obboleessa. Naa asirraa naaf qalabatiini jaartii kootiif bittee naa kennaan akka yaada. Uummata viidiyoo kana isin daawwachiisee fi namni hedduun gara fuula miidiyaatiin illee akka daawwattaniirtan nan beeka. Garuu anis dabalee kan isin daawwachiisee fi kaleessa haadha mana isaa Zaaraa Entertainmentii irratti dhiyeessee waliin dubbannee turre. Bakka haati mana isaa jirtus hin beeka. Silata miidiyaa irratti dhiyeesse ture. Gadi taa'ee sa'aatii san haasa'uu baay'ee waan hin dandeenyeef isheen sa'aatii hin qabdu. Gama miidiyaatiin dhiyeessinaa sa'aatii akkasitti miidiyaa irra teessee dubbattu hin qabdu. Kanaaf bilbilaan hafeereeni. Mucaan kun mana hidhaa keessa jira. Nama akkanaa immoo jabeeffachuu qabna. Nama akkanaa immoo barbaadachuu qabna. Maal isiniin jechuu barbaade sagalee ta'aati isiniin jechuu barbaada. Sagalee haa taanuufi
nama cimaa akkana nama goota akkana nama lalle harka qaama seeraa taa'ee dubbataa jiru fakkaatu nama saahiba isaa hiriyaa isaa wajjin waan ta'e wayii haasawaa jiru fakkaata malee amma bee namni yeroo viidiyoo isaa dhaggeeffatan kana nama qaama seeraatitti dubbataa jiru fakkaata hin fakkaatu viidiyoo kana ani yoo xiqqaate irra deebi'ee si'a hedduu ilaalee jira gaafa viidiyoo kana argoetiin gan wanni ture natti fakkaate irra deebi'ee sa'aatii tasgabbaa'ee hunda laalu ture dhugaa rabbii maaliif hedduu dinqisiifadhe waan ta'eef na mucaa kana mucaa jegna kana haati manaa isaas baay'ee cinqamutti jirti jabeessuuni qabnaa barbaaduuni qabnaa sagalee taanee fi harka mootummaa gabroomsataa kanaaf baafachuu qabnaa ummata keenya kan jalaa hidhame sana walitti qabne sagalee ta'uu fi qabnaa wal baradhaanii Oromoon akka sagalee taatuu fi ilma keessanii ilma Oromooti jabaa qabnu immoo jabeeffachuun nu barbaachisa kanaaf kabiraatu nu barbaachisa garuu goota kana jabeeffachuuf soqachuun nu barbaachisa sagalee ta'aa fi wal barbaada wal jabeessa namoonni biyyoota awanna keessatti illee hiriira baatan piikchara isaas qabaa bahanii piikcharoota biraas isin ergina yoo barbaadan gama fuula miidiyaa hiyaatiin na dubbisa وانا اجي فتني بقلتهما هورا بلا بري بربلي سمايسني هاتو ورد بني جرا ورا زارا انترتيمنتي انا مثلا رافقاتنا انتاسي سنة موجودة نموني شاينا لكوتي فهارو اساسا دي مثلا تيتاني اتقدي كفا كان رولين جرو اسن جال الفيديو لايك قوتشو هن دقتنا بري بربلي سمايسني هاتو برا ابيينكم كفي ابان بياد فنو فاتو Yero gari kabada hordoftoota Zara Entertainment